hordoftoota amantaa musliimaa maraanu baga ayyaana idil adhaa kan bara 1442tti nagaan ittiin isin gee ayyaana gaarii isin jechaadha. Arraan tanagaa akkuma arkaa jirtan makiinaa moodela magaalaa Dirredawaa keessatti gaariitti aanuudhaan tajaajila geejjibaa kennaa ture Peejoodhaan naannawaadhaati. Ayyaana kana kurfiisaa kan isin biraan gahaa jiru. Peejoon akkuma beekamutti gaariitti aansitee magaalaa tana keessatti tajaajila addaa laachaadhaati turte. Nutis Peejoo kanaan magaalattii keessatti bashannanaadhaa isin bashannansiisuuf kurfii bashannanaa isin biraan gahuudhaaf jedha. Egaa akkuma tuquu yaaltetti keessumaa'u Peejoon osoonii fi baajaaj foorsii fi minibaasii wantoota garaagaraa tajaajila geejjibaa laachuu hin jalqabin hin duratti uummata hawaasa magaalaa Dirredawaa biraa galata guddaadha qabdi. Geejjiba kanaga yeroo san inumaatu iddoo akkana qaaliidhaa miti birrii takka qarshii lamaan egaa iddoo barbaanne dheenee kan deemnu jechuudha galata gurguddaa nu biraa qabdi amma garuu naannoo eerpoortii qofarratti kan tajaajila kennaa jirtu jechuudha. Kabajamoo hordoftoota keenya sagantaa ta'ingatan ayyaana idil adhaa tan bara 1442 sababeeffachuudhaan ayyaaneffachaa jirru kana magaalaa Dirredawaa keessa iddoolee garaagaraatti deddeemaati kan isin biraan gahaa jirru sagantaalee hedduudha kan isin bashannansiistuu fi isin barsiistu kan qabnudha. Ayyaana namuutu akka adda addaatti kan dabarsu jechuudha. Mee keessumaa'u atis dhalataa Dirredawaati walumaan Dirredawaa sana keessa guddannee mee yeroo ayyaana akkamiin yaadatta sumarraa hin eegala ayyaana bifa kamiin dabarsaa baate? Tolega yeroon fi ijoollummaatti ayyaanni iidaagaa uummanni hordoftoota amantaa musliimaa biratti akkaan kabaja jaalalaa fi iddoo guddaadha qaba. Ayyaanonni kunneen ayyaana idil adhaa ayyaana idil alfitrii kan kabajamu jechuudha. Yeroo ayyaanaa sadarkaan itti kabajamutu jira. Daa'imman sadarkaatti hin kabajaniitu jiranii, geessonni sadarkaatti kabajanii jira, manguddoonni sadarkaatti kabajaniitu jira. Daa'ima taateeti ayyaanni ayyaana kan fakkaatu yeroon fi nuti daa'ima turre keessattuu waggootan lamarraa jalqabee hanga waggaa 12tti magaalaa Dirredawaa tana keessatti bifa addaatiin kabajaa turre jalqaba irratti uffata iidaa bitannaa uffata iidaa mataa jala kaayyannee bulla yoom nu bariyaadha. Ergasii ammoo guyyaa iidaa haqaliitu jira maatiirraa firootarra deemnee haqaliitii guurrannaa iddoolee bashannanaati jira Dirredawaa tana keessa iddoolee bashannanaa garaagaraa deemnee rooraastu jira wantoota irratti baatee kana gasi buusutu jira wantoota garaagaraa jira bishaan daakuu jira kanaan dabarsaadhaa turre. Yeroo geessa taatu naannoo kanatti beekamaadha haqaliitti kan nurra yeroo geessu haqaliitti sagantaa namoota keenya gaafattaa. Egaa keessaa waa akkanii eega kaastee takka namni ni raafursiin kan inni. Yeroo keenyatti haqaliin ni raafur bira ol dabree sumuunii ga'ee jira. Sumuunii takka saantimeetii 25 wannaa turanii garuu yeroo inni saantimeetii 25 ol sii kannan gara qarshii kana fa'aa gusii kannan guyyaa guutuu gammanne beekta. Yeroo sanatti maaltu ture naannoo lagaarree irraa kaanee saaphiyaanneen. Saaphiyaaniif naannoo lagaarree jechuun tiraanispoortiin isaatu qarshii 2 ta'uu danda'a. Ammatti qarshii 15 achi miilaan deebineetti qarshii tokko fudhannee miilaan achi deebi'aa turre. Kuni mudannoo yeroo ijoollummaatti gaafa qarshii argannu shilingitti adda fudhanna naannoo lama taanee yoo nama 4 taane sumutti adda fudhanna waliin deemta beekta. Mana fira keetii biraas hin deemina mana fira kiyyaa biraas dhufta. Wal qixatti qooddachaadha. Jaalalaa jira kabajaa jira haalli itti waliin taphattutu jira. Waliin qooddachaa dabarsita keessumattuu waan argattu walumaan fudhatta nyaata argattus walumaan fudhatta walumaan nyaata kennaa argattus walumaan fudhatta bifa kanaan haqalii guurachaa dabarsaa turre. Egaa waan gaariidha kaastee keessumaa waa haqalii kanarratti jechuudha. Uffata iidaatiinis wal qabatee wanni jiru sanuma fakkaata jechuudha. Keessaafuu uffata siibita madiistee kanama biraati irratti booyuu faatu jira. Haalli ijoollummaadha haalaan namatti tola. Waa'ee iidaa eegaa hanqana jennee kabajamoo hordoftoota keenya isinis waan dabarsitan waa yaadattan waa hedduu akka qabdan abdii guddaadha qabna. Sagantaatti sagantaalee garaagaraa qabna isin jedhee kan jirru mee akka sagantaan dura itti aantu maal fakkaata? Egaa tartiiba qabsiifneeti jira sagantaa kana waayeloonni keenya istiidiyoo irraa kanneen qopheessanis baay'eedhaatu jira sagantaa waa'ee qalmaatii fi akkasumatti hudiyyaadhaati jira maaliif jennaan idil adhaa irratti hudiyyaatu qalmaa waa'ee qalmaati jira kanas waayeloonni keenya qopheessanii jiran akkasumatti illee ergaan baga ittiin gee hawaasa irraa kan walii qabanne ni jira kana qofaa miti keessummaa ayyaanaatti illee ni qabna. Keessummaa ayyaanaatiin alatti ammallee kabaja ayyaana Arafaadhaa bifa kamiin kabajama kan jedhu waan walitti qindeessan waayeloonni keenya ni jira. Seenaa taphattoota kubbaa miilaa keessatti ispoortii keessatti achi imaluudhaan taphattoota kubbaa miilaa amantaan isaanii musliima ta'an addunyaa irratti beekamtii qaban waa'ee kanallee waayeloonni keenya walitti qindeessanii jiran kanneen tartiiba qabsiisuudhaan hordoftoota keenya biraan kan geenyu ta'a. Egaa kabajamoo hordoftoota keenya bifa kanaan nutis jidduudhaan dhufnee wantoota Dirredawaadhaa waan garaagaraa isin beeksisaati kan isin faana turru jechuudha. Sagantaalee isin biraan ga'uttis akka bohaartan akka irraa barattan abdii guddaa qabna irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii turte teessan nu faana godhaa isiniin jenna.
baga guyyaa ayyaana Iidal Adhaa kan bara 2024 fi 40 lammaffadhaan isiniin geessiniin jenna. Waa'ee paarkii Barkumeedhaa yeroo haasofnu dirreen dawaadhaa iddoo bashannanaa qaban keessaa paarkiin Barkumeedhaa isa tokko jechuudha. Keessumaa magariisummaan isiitii fi abaaboolleen gosa gosaa jiraachuunis irra caalatti namoota akka hawwatanii fi caffeen keessa taa'antuun haalaan akka namatti toltu kan godhu keessaa isa tokko. Keessumaa muraat namoonni wal jaalatan akka dirree dawaatti ijoolleen keessaafu sadarkaa dargaggummaarra jiran yeroo waliin bashannanuu fedhan iddoo yeroo garaagaraa naannoo sa'aatii boodaa keessattuu iddoo kana dhufanii haasawanii jaalala isaanii yaada isaanii waliin dabarfatanii waliin bashannananii itti kan deeman jechuudha. Iddooleen akkanaa kun osoo dirree dawaa keessatti nu heddummaate illee akka hawwii tokkotti numa feena garuu kun jajjabeeffamuu kan qabuu fi paarkiin Barkumeedhaa paarkii hawwata bareedaa qabuu fi iddoo jaalalaa gaarii ittiin dabarsan keessaallee isa tokko. Egaa sagantaalee garaagaraa qabna itti jirta. Mee jalqaba irratti muraasa sagantaa maalii qabna? Eenyutu sagantaa kana nuuf dhiyeessa? Waahila keenya waan jiru waa'ee sagantichaa odeeffannoo daawwattoota keenya biraan nuuf ga'e. Egaa akkuma beekamutti guyyaa Iida Arafaadhaa guyyaa Iidal Adhaadhaa sababeeffachuudhaan waahiloota keenya baay'ee waliin ta'uudhaan sagantaa baay'ee qopheessineeti jirra. Sagantaalee kanneen keessaa egaa inni Al Adhaadhaa takkaa'u Arafaadhaa kan ittiin beekamu hudiyyaa yookaan qalmaani. Keessumattuu hajjis dabalatee jechuudha guyyaa Iida Arafaadhaa namoonni waa qaban qalanii rakkataa nyaachisaadhaa akkasumatti illee kan beela'e nyaachisaadhaa ollaa afeeranii hanga ittiin foon jiraallee waliif qoodanii ittiin wal gargaaraniitu jira. Kanaan beekama waa'een qalmaa maal fakkaata hudiyyaan maaliif qalamaa fi akkasumatti illee bifa kamiin qalame kan jawratti waa'illee keenya gaazexeessaan Jawaar Mahmad Sheekh Abdurazaaq afeeruudhaan turtii waliin taasiseeti jira. Turtiin kun suduudumaan kallattiidhaan istiidiyoo keenyarraa isin biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Kana daawwadhaa ammallee deebinee wal argina. عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا دعوتوتا تلفزيون دري دوادام. بقى أيانا عيد أدها نجيا فيان جيسن جنم. أرانتنا أيانا عيد أدها خنا سببي فتشودان خيسما توقوجين ترتي تايسود أفدمنم. خيسمان خينيا علماء لي دري دوا خيسات نجرن جامن كيسا إسا توقو خنتان شيخ عبدالرزاق حسن وجين ترتي خنتاي سنوتام. شيخ عبدالرزاق حسن أسيتي نوف أركماني تيجراني إسان خيساتو أيانا إد أدها خن وجو والكباتي كبتي ون إجوتهن خن حواسني مسلمة بيخو كبن حواسني مسلمة راوت الرجالات معلوم ما ساني إف أكنو قدني في أسيتي خن أفيرني كونيس غواي هديات يوخان كلماتي خن حاسو إنو يجودا داوتوتا خينيام كبتي ون كنين شيخ خينيو جين ترتي تايس نورتيم نهر دفتني هو بنوغاري أكرر كتن خبجا ولانا إسن أفيرام شيخ أسيتي نوف أركمتي داوتوتا تلفزيون دري رواتيف قويا أيانا قويا إيدو قدا خنان يرو خيسن راقودني إبسنو خنوف وانو دفتني قدسيتن سيغالتون فدا داوتوتا خينيغا ترتي ساوجين تايسنو خلتي دان بكا جرتني أكا نهر دفتن خبجا ولانا إسافيرا خون تلفزيون دري رواتيف gara sagantaa keenya seensaaf akka nu mijaa'uuf mee arafaa jechuun maali gara hudiyyaa ca'uu keenyaan duratti arafaan maali kaja'u waa'ee arafaarraa waan tokko nu jedhi waa'ee iida kanaa. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Asitti na afeertanii waa'ee hin agarre uummata keenya waa'ee udhiyyaa waa'ee isaan laalchisu yeroo ammaa keessatti asin na afeeruudhaaf hedduun isin galatoomfadha. Duba Arafaa jechuun guyyaa boru Iida jedhan jala bultii Iidaa jechuudha. Jala bultii Iidaa guyyaa ummanni Arafaa dhaabbatu raaree Arafaadhaa yoo gaara Arafaarra dhaabbatu guyyaa sanii Arafa jedhan. Guyyaan Arafaan sun guyyaa Zilhijjaa kana keessaa tokko jechuudha. نبي صلى الله عليه وسلم حديث غيث الدبتني ما من أيام أفضل عمل فيها ويالين دلقان خيستك على منك أبد أحب إلى الله فيه دلقان ربي برتي جالتم تاتي من هذه العشرة ويالي خرنا خنرن جرويا
ويالي خرنان خنر ما من أيام عمل فيها وجين سخيست أحب إلى الله ربي برجالة تمتتات من هذه العشرة ويالي خرنان خنر دلقا ربي برجالة تمتتات هنجر تويا عشر ذو الحجة يجر ذو الحجة ويا خرن جر ذو الحجة ويا خرن دلقا تنانك اندوت أفضل أيام السنة جانين أمني باتي أمني قويا دبسدي في جهات ميشن قويا دبسدي جهات ميشن شنين خنا قويا خورنا خنا جال دلقا قويا خورنا خنا دلقمتو دلقان جال تنجرتو جدوبا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله خرا ربي خيتك أبساو لين قويا دلقا قويا خنا جالو ينانو قال ولا الجهاد في سبيل الله إيه خرا ربي خيتك أبساو لين دلقا قويا خنان جالوجي إلا رجل يقربات قتيمة خرج بنفسه لب إسات به وماله قبين إسات به ولم يرجع من ذلك بشيء خواتك كان ديبين يجور قبين ياسين سمنت ديبين لب إسات لين ديبين أشمان أشتهيف بيت الراجلي دك إغرتي قرب مسون قفاتو قويا خنا مدالا دلقا قويا خنا تنكتاوجو دوبا قيان خورنان خون عرفان قيا خورنان خنا خيسة جريتشو ومن خيمة خنيونين دام قيان خورنان خون يسين دبرين إيه بيسيسا درجتين تكو بيوغو بيسيسا قيا خورناني متنس قيا خورنان خيسة تخوتا ولد جارما ولد تنم خورناني هنداوا ولد متاك أبد أتي قيا خورنان خيسة تخوتا الدراشة خنا كبد منا خنا بيتا كريفت أو جوجو بيسني قويا خد أمودني دمابر أما ترى بيسيسا قويا خد أني خربي متأنس قويا خورنا قويا دبرة أكما وان قويا خد أني متأنفمي بيسيسا دموسن تايجو قويا خورنا خنرا قويا چالو قويا بودا سنمس قويا أما نقافة عرفاه جاموسن ديري أما تلما ربي نما أرى ممس أما دبرة أما تكو خدبرة في أما تكو خدوف يجو نمني ديريك أبداً قويا خان يو قويا خورنان خون سيني مجاو دبي نمني ديري أبداً قويا خانا سومنا قويا سن سومنا أولشا ورّي عرفاه هند أبني حجين أبني سومنو نجنداچو قويا خانا دوبا حدرا قويا خانا سومنا نمني ديرينك أبني هنجرو يو ديريك أباتن سومنا نسين هنجاء أكنان جاغلو تما مي هديان مالي واي هدية دا وانت كانون جاي مال إنه ما أضحية يجون قالينسا يجون قالينسا ربي ديهاتشو يجون غوراتي وان غوراتو سنين ربي ديهاتشو خوني أصلي كبا بكراتو في كبا بكراتو في أبا وان خنا نبي خيني نبي إبراهيم عليه السلام إسرائي أشرا جل كبيج يجودا مناماني المسا أركي يا أبتي يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك يا المخي مناماني أنا سيغورو سي أركي كي إيقافة المسا دوبا نما أجائبات يا أبتي افعل ما تؤمر يا أباغي وان أججمتسن دلقيجين وان أغرتسن سلاوني جتشوك أبون منام أغرتسن وجدته يجتشوك أبان منام جنين افعل وان أججمتيجين أكن يجتشون ونسي خنمي أججنسي خنمي سن نقلوا أول اللي يوته قد يجتشوسات نقلوا أول أبان الموسى قرال أفاف نيري فتاف توكيتشك أبو ماس توكيتشا خان أمس سجل تمي سجل بودار كتمس وجاء توكيتشا خان إيجا عمرين سا أمس سجل تمي سجل إيجا دلو مبودار كت ديب توكيتشو ما خنا هو قالي جينجتشو قالي جينجا جالل مجاته في جالل ربي أبو أستي ربي ندرقم سيسي برفتنا أكناتن درقمي أكناتن ربي ندرقم سيسني نافي أتمنى خفنا درقمي أكناتن جاللتي جولي أما كم نقول ميكاتو جالل جولتي في إجابة كي جاللتي جولي أوان هذا أبا قوتي
خنقان دبنا ستي قافة واي عاد أبا دبنا تناف إبراهيم هو يا المخي سينك على جيم برسلا أبا قريتي نيمو ورمنا خنا برسلا هنيمو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيج الجا أكستي منامني أنبياء وحي الأنبياء إذا نامت عيونهم لا تنام قلوبهم إيه أنبياء إجساني ورفتي قلبي إنساني رفت وحي دا نبيخ إبراهيم أكا بيسس ربي تقول إيه وحي تقول إيه بيخا يا بني إني رأيت أني أذبحك أنا سكالو مناما سياركيجين قال يا أبت يا أباخي افعل دلق ما تؤمر وان أججم تسن دلقيا لال منام أجر تسن قولين جنين وان أججم تجين إن كان هناك شيء أشد من الموت فافعله يا جساتي بر واني أججم تكون نجيسو أول اللي يوته قوليا سينجر قاران أكست جان إيه مجاخنا قرروا داف إيه قياسا ربنا كجوبر فلما أسلم هقودا أجج ربي جلبوا تمن أبا في الموران وتله للجبين إيه المساهن أجر أدخنا غرغلشي متى نك غرغلشي قبل التريجي وناديناه اتللم نجي يا إبراهيم يا إبرو في الراديس أجج خيني قوتي نتي مجاخي وانفيني أججني خيني قوتا مدفيني قوتي أجج خي في الراديس يا أجج خيني قوتي نتي مجاخي وانبرباني أجج خيني أكا قوتا مبرباني إيه في الراديس قد صدقت الرؤيا يا إبرو قد صدقت الرؤيا منام خيني سن وجدت هيختي دليدي خانو ما ديسي جي مجاخي أكستي وفديناه جا قراني بذبح عظيم بك مجاسني هولا قداتك بك بوفنيجي هولا قدات أكسي هولان سنقلمي هولا أمتا أفرتم جنة خيسة إيدي يعني بر إيه ابن عباس كده يفسر هولا أمتا أفرتم أكستي هولان قلمي يجود بك أجراهي قلنسيهم خراغو أمي يجود سلا قياسا إسماعيل قلمي إيه سلا نموما قلمي يجوبيغا خاكا غيا درزا خوني نفو جولي غيسا خاكا تيكو عملك أبو خاكا قرار قرون عمدت يبان سلا أكسمت هذه دبين قروا إمو ربين لا قدر الله أن قدر روان سني أكسي هولان سن قلمي أجر رايك ألنسي خراغو دمي يجتشو ولكل أمة جعلنا منسكا ومنهاجا هاجي ربنا كيجي أمة ما تشوفافو الإنسان أكنت لهاتن غونيا الإنسان إبراهيم الرأي قاليتي أمني شفتك الإنسان ربي لهاتا إجال نتلين أضحيات ناني أمني محمد ربي لهاتا يجتشو ويا إيدا عليه يجتشو أكن أقول علمي هدية خن واجب مو سنة أضحيان سنة مؤكدة جبادة نقر يودي سن هدو نما كتات اتنا ما قافسي سايشور أضحيان سنة مؤكدة واجب اللي علماء والرجعون جرا إسين أجر سنة مؤكدة واجباس وان حفون تاني يجتشوا خيسافو نماك أبينك أبورت يجتشوا ورد دندهورت ورد إسيتنا قرأوا دندو بتتي وان خنا جيسو دندهورتي درك أما يجتشوا بيلدان كلماف قبّا وخن بيلدا أكمي ولاقا خم خكابات خن كلام بيلدان قستيك ألمو أبو لكما فون قبون لكما قبينك أبوني سوابني سا قدان لكما مالك قدا اتباف تيبتون هج أومك أبو خفون قبو بافتوني خقبينك أبو خفون قبو
qaltuuni sawaaba irra qabaa jechuudha. Beeyladaaleen qalamu kuni dura beeyladaa sadii ta'uu qaba. Gaalalloon re'ee jechuudha. Re'ee oguu jedhan hoolaanis jaluma jiraa jechuudha. Wanni qalamtu tuni keessaafuu hoolaan amma foon qaba. Maaliif seetan guyyaa tokkichaa kana hoolaa qalaaf kaa miskiinaaf mee waan sawaaballee ni qabdan isini. Maaliif miskiinni baat amanni guyyaa 365 amanni guyyaa tokkichaa kana foon harkata duuba. Foon nutu torbaanitti ariyoom jumaa jettanii torbaanitti nyaattanii isinu baatii lamaffaa foon nyaannaami nutu namni foon guyyuu nyaatu hin jiru bar miskiinni guyyaa tokkichaa kana nyaata jechuudha. Guyyaa tokkichaa kana hadhooytu ofirraa habaasu inni guyyaa tokkichaa kana harkata hadhooytu ofirraa habaasu isiniifillee hoolaa gagabbataa ta'uu qaba jechuudha. Re'eellee yoo taate ta foon qabdu ta'uu qabdi jechuudha. Wanni qalamu kuni hanguma foon qabu hanguma gabbina qabu hanguma maallayni guddaan itti bahee sawaaba qabaa jechuudha. Wanni qalamtu tun beeyladaan qalamtu tuni hoolaa yoo taate habaatii jaha fixe ta'uu qaba hoolaa yoo ta'e. Re'ee yoo taate immoo ta'amata fixe ta'uu qabdi. Loon immoo ha'aman lama fixe ta'uu qaba. Gaalli immoo ha'aman shan fixe ta'uu qaba jechuudha. Wanni qalamtu tun umrii isaanii jechuudha. Umriidhaan daangeeffama. Hoolaa habaatii jaha fixe. Re'ee ha'amata fixe. Ilkee cabse jechuudha. Ilkee cabse. Akkasumatti loon ha'aman lama fixe ta'uu jechuu qaba. Akkasumatti gaala ha'aman shan ta'e fixuu qaba. Sabeentaa fi ilmoon qalamuun qabdu tun hin geessu udiyyaadhaaf hin geessu gurbaan tokko bar yaa nabiyyi rabbii ilmoota akkaan qalee dhufee foon akkasitti waa nyaadhee waa naa xabbasanii nyaadhee akkasitti raaree iidaa dhufe jennaanu shaatu ka shaatu laxmin re'een ta'e foonuma taate sawaban taanee jedhe. Maaliif jennaanu ilmoodha. Ilmoon qalamuun qabdu jechuudha. Kan biroo eega beeyladaan ati rabbii qaltu tuni eeybii tan qabne jechuudha. Qaamni siidhaa fayyaa jiheen qabu. Qulqulluu eeybii irraa tattaate. Hadiisa Baraa ibnu Caazib dubbate. Maal jee Baraa ibnu Caazib? Anna nabiyya nabii sallallahu alaihi wasallam qaala ni jee arba'u laa tajuuzu fil adaaxiya. Beeyladaan afur hingeeysuuya. Hingeeysu udxiyaadhaaf hingeeysuuya. Afran jennaanu alcawraa'u bayyinu cuwaruha ta ija bolooqaa boloqni siidhaa mul'atu tun hingeeysuya. Alcawraa'u ta ija bolooqaa bayyinu mul'atu cuwaruha boloqni sii mul'atu tunin agarreen taatuya. Ta lammadaadha walmariidatu dhukkubsatu bayyinu maraduha mul'atu dhukkubni irraa mul'atu. Beeyladaa hogguu kan laaltu dhukkubni irra taa'u irraa mul'atu dhukkubsattu hogguu deemtu re'ee booda deemti hogguu wabbaatu yoo hin agarree manatti haftifaa mana oolti. Ta mana ooltu san ta re'ee booda irra deemtu san ta guyyaa hin dheenne irkattee bakka takka irkattee deessu san dhukkubsattu dhukkubni siidhaa mul'atu tunis hin geessuyaa. تصدفها الأرجاء أكلتو بينوا ملتو زلعوها أكل سيدا رملتو أكلتو أكل سيدا رملتو تونس أضحية دافين جيسو جي نبي صلى الله عليه وسلم تأفرفها والعجفاء هقتو التي لا تنقى رخان قبني هقتو رخان قبني أتوني ياتاسن توني ناتا وان في فين ربي خني تعمل وان في فين ربي خني تعو قدت لا تنقى العجفاء والعجفاء قدت التي إثي لا تنقى دخن قمني أفرن خني دور كادا هاجي دور كاد وان في فين وان في فو إن أجر هنيان ربي في خنينا سنين جاء
tartiibni naamusni yookaan qalmii kun itti raawwatamu maal? Naamusni qalmaataa dhugaadha. Qalmaanni naamusni qaba. Qalmaata kana naamusni saadhaa hogguu qalan bismillaahi Allahu akbar jedhanii qalu. Bismillaahi Allahu akbar jedhee qaru. Kan biroo ablee irraa dhoysee qaru. Ablee tana oyyasii dura qaluu dhabu qaru. Ablee hogguu qaratan beeyladaa iyyaan agartu tana duratti ablee akkan qarre baareessuu jedhama. Maal jedhe gurbaa tokko nabiin sallallahu alaihi wasallam gurbaan tokko re'eetti ciibseetii ablee qaratee bara. Dhiisin qalinii jeen hoggulama qaluu feetaa jeen. Ablee garsiisuun qala deebitee qaluunis hoggulama qaltaa dhiisin qalinii jeen jechuudha. Talaaf namni waa gorra'u kun ablee tan irraa dhoysuu qaba. Irraa dhoysuu qaba ajaan garsiisuun qabu. Qalinsuma takko qaluu qaba. Ablee garsiisee hoggulama qaluun qabu. Kabiroo ammas naamusni qalinsaa abluma tanaahu qarachuu dafee akka irraa muru dafee akka gorro doomaa akka tirriine inna allaha je nabiina ke je inna allaha ja'ala al-ihsana fi kulli shay rabbiin tola waa cufa keessatti godheya waa cufa keessatti tola godhee rabbiin hatta fi dhabhi qalinsa keessatti illee gorra'uu keessatti illee rabbi tola uumeya tola dalagaa je re'ee tana osoon qalle beeyladaa kana osoon qalle duratti ablee akka gaaritti qaraa jirra. Lama bishaan akka halaalchituuf daftee akka irraa murtuuf bishaan kannaa fi citaa nyaachisaa jechuudha. Kan biroo naamusni qalinsaa kan biroo Allahumma haazaa annii wa ana ahla beeyti jechi namichi qalu san yaa rabbi kun anaa fi maatii kiyyarraa jee maqaa dha'uu qaba. Namarraa qaleessan kuni anaa fi Allahumma haazaa annii yaa rabbi kaniin gorra'u kun kiyyaa fi waan ahlii kiyyarraa jechuu qaba. Garuu amma namni zamana kana namni fi qalu waan jiruuti namaa isinii qalaati namichummaan san bismillah Allah akbar jiyaa qaru. Fi mannimmaan itti qalamu sanuu akka mana kana ta'e beekamaadhaan iyyaanu akkasii naamusni akkana. Gamtaan gaggeessuu ni dandeema hudiyyaan waloodhaan maatiin tokko. Udhiyyaa kana waloodhaan qalachuun ni ta'a. Gamtaadhaan qalachuun ni ta'a. Maatiin torba loon tokko wali qalachuu danda'an. Loon tokko maatii torbaaf ni gaha. Re'ee hoolaa immoo maatuma takkaaf qalan. Loon yoo gaala maatii torbaaf qalamuun ni ta'a walitti maallaqa baasanii wali bitatanii jechuudha. Loonii fi gaalli maatii torbaaf ni gahaa jechuudha. Qalinsa ibaadaati kun qalinsa dhagarree walitti baasanii waloodhaan yoo gamtaadhaan wali qalatan loon ni taha hin agarree gaalinnis ni taha. Qircaa miti beeka kun qircaa qalinsa qircaa jedhanii kadur ganda keenyatti namni godoo wali godhatan godoo jedhanii kan namni walitti maallaqa wali baasee dibicha tokko nam kudhaniin godoo bahee nyaatu san kun godoodhaa miti beeka kuni ibaadaadha. Godoo osoo hin taane kan nam kudhaniin dibicha tokko waliin nyaatan sangaa tokko nam kudhanii nam 20 waliin nyaatan san osoo hin taane kuni ka ibaadaa loon tokko nam torbaan gaalli nam torbaaf ni gaha. Re'een immoo maatii takkarraa geessi jechuudha. Maatii takkarraa yaa rabbi Allahumma haazaa annii wa an ahla beeyti yaa rabbi kun anarraa fi maatii kiyyarraa akka jedhee nabiin jedhee qalesan akkasii abbaan manaa yoo qaluu beekee qalees bareedaadha yoo qaluu hin beeknes akkuma reefu jenne saniiti namumaa qala jechuudha. Sa'a qalmi kun itti gaggeeffamu za'a akkamirratti qalama? Za'aan qalmaanni kun itti raawwatu raaree iidaa dhaqanii salaata iidaa salaatanii hogguu as deebi'an
salaanni idul adhaadha hogguu aduun sumayyoo waraanaa takka baate hogguu aduun meetir takka jechuudha meetir takka baate sumayyoo waraanaa takka hogguu aduun baate meetir takka jechuudha hogguu san salaanni iidaa salaatama hogguu salaata iidaa wanni salaata iidaa dafanii salaataniif udhiyyaa mana jirtu tana qaluufi beeka hogguu aduun sumayyoo waraanaa takka as baate meetir takka jechuudha hogguu baate salaanni iidaa ni salaatama akkasi as deebi'anii qalan yeroo salaata iidaa salaatan booda qalan salaanni fixrii immoo iidul fixriin hogguu yeroon aduun sumayyoo waraanaa lama ol baate hogguu san fixrii salaatan fixrii wanni meetir lama jechuudha aduun hogguu meetir lama wanni meetir lama aduun gizee ol baate fixrii salaataniif fixrii salaata fixriidhaa fixrii kannuudhaaf namni mana keessa hafa jechuudha fixrii kannuudhaafi namni mana keessa dhidhiibataa yoo booda harkifataa jechuudha salaata subii kannuudhaaf tanaaf yeroo achi butaniif hogguu aduun sumayyoo waraanaa lama baate meetir lama baate salaata iidal fixrii salaatan salaata iida hada ammoo hogguu meetir takka baatee jechuudha maaliif dafanii akka galanii qalaniif jechuudha tanaafuu yeroon qalinsaa iida booda tahaa jechuudha iida booda tahaa iidarraa ilaa hanga guyyaa sadii ayyaamu tashriq irra deemas guyyaa sadi iida booda guyyaa sadi ayyaamu tashriq ilaa guyyaa afurii jechuudha iidaa wajjin guyyaa iidaa malee guyyaa sadii irra dee ilaa ayyaamu tashriq yaani ayyaamul akli washarbi guyyaa nyaataa dhugaatii guyyaa allahu akbar yaani keessa rabbi zakkaran keessa rabbi faarsan san ilaa guyyaa afurii iidaa wajjin guyyaa afuriidha qalinsi ni tahaa jechuudha salaata asrii dhumaa guyyaa onnidhaa dhuma jechuudha guyyaa afuraffaadha كلوا من أضحيته يشجرا نيادا جنبين وان قلتن سنرا تيرو فا لبي لبي قداتي أني فا هجوها إيدا أسدي تنسن هنگا خالا كنا في ردر بتنيمي فترو مرة فراجي سومنا تفراجي سومنا خلي عرفة سومنا أولتيمي سومنا تيرو إساتين فون إسا بكاللافا أني خليفة خنا لبي قولا أكثتي سومنا اتفراجي نبي صلى الله عليه وسلم ونك ألنتوني وننوها في وان قلن ونك ألنتون بك صديق أودم تبيها ونك ألنتون نمني خنموف هي إسا إفي أولا في فرا إفي غري إفو ما فيهم بفتاي شودا بك صديق أودا وان خنا بك صديق أودمو كبا harki tokko jaji'adhaa jee nabii sallallahu alaihi wasallam harka tokko ni jaji'atanii jee harka tokko immoo jaji'achuu jechuun foon qilleensatti aftee aduu fi qilleensaan goggogu dur foon kana ni qaanxeessan qaanxeessuu jedhan yoo ni jaji'atan qilleensaa fi aduurra afan haadarra afaniiti akkuma huccuu afan kanatti achirra goggogaa jechuudha amma gaa jaji'achuun hin jiru firija guurradhaa jechuudha harka tokko firija guurradhaa harka tokko immoo firaa fi aalii fi ollaaf kannaa hadiyyaa jedhanii kana kannaa harka tokko immoo hiyyeessaaf kannaa jechuudha hiyyeessi guyyaa kana foon nyaachuu qaba jechuudha hiyyeessi yeroo dheeraa foon hin nyaanne guyyaa kana nyaachuu qaba bakka sadii qoodamu qaba jechuudha kun halloon beeylada qalameessan maal ta'uu qaba ni gurgurama moo ni gatama akkamitti itti fayyadaman halloon mata keenya halloo waan kanaaf qaltan halloo hin agarree qaltan irraa qaltan beeyladarraa baaftan tana namticha qaleessaniifis kannuun ujuraa gootee kannuufin isa sanii halloo kannitee maallaqa xiqqoorra idaatee bakka maallaqa guddaa san halloo saniin guutuu halloo fudhadhuuti gurguradhu maallaqa xiqqashoo kannuufiis hin taatu foon namticha saniif foon kannitee nagarre bakka maallaqaa foon isaa bakka buusuunis hin ta'u
فون يوفيت الرسا دقت خوبا خنتاف مالك أساقوتو ما خنتاف خلو يوفيت خن ما خنتاف مالي خلو يو غرغرمتي وديان سنغوتون تاتو وديان سنغوتون تاتو خلون أكي قدمتو خلو اسنما اتفايدما اتفايدما أكسنجا إن شاء الله dhumarratti hawaasa muslimaatiif ergan dabarsachuu barbaaddu yoo jiraate carraasii laata. Guyyaa iidaa san guyyaan iidaa akka itti dabru uummata keenya guyyaan iidaa kun hedduu barakaadhaan nu deddeebi'ee jira. Barakaadhaan nu deddeebi'e. Khayriidhaan nu deddeebi'e. Iid jechuun waan deddeebi'u tokko. Garuu hogguu deebi'u khayrumaan nu deddeebi'aa jira yaa uummata keenya. Tolaan shar tolaan nu deddeebi'aa jira. Takkaa'in agarree manni keenya hadiyyoon taane iida dabaree caalchiseet mahuccuu ijoollee iidaatiif bitu jirra. Kun maali khayrii nu fidee dhufa. Khayrii qalama mana dibdan afata jijjiirtan waan adda addaa guyyaa iidaa kana daleedan maaliif khayriidhaan nu deddeebi'aa jira. Khayrii hedduun nu deddeebi'e jechuudha. Hadaraa guyyaa iidaa kana wanni isin dagachuun qabne bitaa mirgaa laallachuu qabdan. Wanni isin dagachuun qabne takka fira keessan. Fira daga akkami firri keenya kun akkami iidaa fira qabnaa firri keenya abalufaan dhiiroo iida akka nuti godhuu kana garii tokkollee ni godhanii fira qofaa miti ollaa qabda ollaa keessan laaluu qabdan ollaan keessan maaliin iidaa maaliin ijoollee isaanii akkam godhuu deemanii kan biroo hiyyeessaa jira naannoo kana miskiinaa jira naannoo cufa yoo deebitan miskiinni dhabamu miskiinni ganda keenyaa warra abalu jettanii kana to'achuu qabdan kana to'achuu qabdan kana daranii yatiimaa jira yatiimaa abbaan qabne yatiimni abbaan qabne arraan tana nagarree umnaawee jira arra ijoolleen iida jettee ijoolleen teessan jala bultii iidaa qawwee dhoyti ijoolleen teessan jala bultii iidaa waa afuufti jala bultii iidaa ijoolleen teessan makiinaa oofti jechuudha jala bultii iidaa kana arkanii ijoolleen walii odeessiti walii himti yatiimni kun akka qalbiin cabne osoo ati ganda san jirtu yatiimni ganda keetii akka hadaraa qalbiin cabne mucaan kuni huccuu bitachuu qaba kiisha keetirraa akkuma dandeessutti guyyaa kanan agarree gammachiisu ijoollee tee hojii kafalchiisuu dandeessuu qabda kan biroo yatiima malee harmallaa jira harmallaa warra jaarsi irraa du'ee jira guyyaa iidaa kana manni siidhaa cillimitti jiru abbaan manaa isiidhaa ka dirree iidaatirraa dhufee akkasitti waa gootee dur akkasitti wajjin iidan san hin jiru harmallaa tana wajji ooluu qabdan buhaarsuu qabdan obboleeyyan ta'uufii qabdan obboleeyyan islaamaa akkasitti obboleeyyan islaamaa kabirootis hedduu jira biyya tana darasaa jira biyya tana darasaa ilmiidhaaf baate ta'in agarree waa barachuudhaaf baate naannoo isaaniitti hin deebine ganda isaaniitti hin deebine guyyaa kana isinii hojii iiduu qaban akkasitti dirree iidaa isinii hojii dhaqanii akka ganda isaanii jiranitti isinii hojii iiduu qabanii kan biroo wanni isinii itti dabalu leysa alciidu liman labisa aljadiid iida jechuun nama huccuu haaraa uffatee miti iida jechuun nama guyyaa kana keeysatti iimaanaan rabbi sodaate وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بالحق حق ولي دامو دا غيان خود غيا خيريرا والغرغارا إيدا يجون إيمانا أولكتي غياسا صدا ربيتين أولتي بلون إيدا يجون غياسا إيدا يجون هجوارا وفجون إيدا يجون سوما صدا ربين جرا شفتي إيمانا أولتي بلو إيدا يجون غياسا guyyaan an keeysattin dilaawin cufti iida kiyyaa jee jaan gurbaan tokko guyyummaan an keeysattin dilaawin cufti iida kiyyaa jee jechuudha guyyaa san yoo keeysat dilaawuu dhabdanis iidumaa beeka arrallee iidumaa bar
arra amma guyyaan kunis yoo hin diloyne iiduma jaam cufti guyyaan isin keeysattiin dilin dalaginis iiduma jaama guyyaa san immoo irra iida jaama jechuudha tanaafuu hadaraa waltajjii sharriidha waltajjii hamtuu akkanatti isin afeeranii isin yaamanii qopheeysanii irratti isin afeeran waltajjii san sakaalamtanii jallaaba san dheeyxanii waan hin agarre khayrii guyyaa kudhanii kan khayrii waan gurguddoo amata daleydan kana firraan balleeysina obboleeyyan waltajjii islaamaa ta islaamni qopheeysu jira ta islaamni muhaadaraa qopheeysu jira waltajjii iidaa ta islaamaa ta ulamaa'iin teessan irratti argamtu kana akka irratti afeeramtanii achitti argamtaniifiin isinii dhaamaa galatooma kabajamtoota daawwattoota keenya akka hordofaa turtanitti gaa televizyiina dirree dhawaatiin sheekha keenya ulamaa'ii dirreen dhawaanii qabdi jaamnu sheekh Abdurazaaq Hassan wajjin turtiin taasisne kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata irra deebi'uudhaan Eid Mubaarak warra baranaa kan baree garee jennee turtii gaarii. Idun saa'id jannaa muslimaa hundaanuu Guyyan arrakhuni guyyanu gammannu galata galfacha takbirta guddisnu gammachuu addaatinnahu walsimannu Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak egaa kabajamoo hordoftoota keenya sagantaa teenya gaatan isin biraan geenyetti akka waa irraa barattanii fi irraa hubattanis gaa abdii guddaadha qabna keessumaa'uu nutis gaa aara galfannee olii fi gajjannee qilleensa bareedaa fudhanneeti gaa kanas deebine jechuudha Sheekh Abdurazaaq wajjin waahilli keenya Jawaar Muhammad haasawni inni godhee akka irraa waa hedduu hubattan abdii guddaadha qabna keessumaa'uu waa'ee qalmaatiin wal qabatee jechuudha Sheekh Abdurazaaq sheekha magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hedduu keessaafuu dargaggootaa fi shamarraniin sheekha jaalatamuu fi sheekha akkasumas beekumsaa fi ilmi guddaa qabu waa'ee qalmaa irratti waa hedduu haasetti gaa kan jiru keessumaa'uu namni yeroo qalma qalatti ofiif ol kaayachuu osoo hin taane miskiina harka qalleeyyiidhaa guyyaa kana yaadatanii akkanii fi gargaaruu qaban dhaamsaas sheekni keenya nuuf dabarsanii jiran sheekha keenya bakka jirutti mataan hin dhukkubini galatoomi jennaani.